Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa sayfana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Sanarratti lolli baname elemus jarjaraan nama hamilee qabu nama onnata nama argitanii qawwee fudhatee ofiif magaalaa seenee Amaarota mana isaanitti dhuganfaatti seenee buna dhugee keessaa bahuudha jechuudha. Qawwee harkaa qabu sorratti hin garre nama qotee bulaa reefu nama miskiina fakkaata qaamni isaatis haphii gabaabaa huccuu objektii dargoo ofirratti uffate. Nama reefu qoyru keessaa bahee malee namni nama biyya Arabaatti dhufe juun hin jiru jechuudha. Akka kanaan nama tattaaffii hangasii godhu nama nyaataa dhugii keenya ofiif nu godha. Ana namni xiqqaanii ganni yahuda jahaa'u guunne anaati isa jala deemee waan inni dalagurraa baree boodarraa mul'awwaa fa'aa barisa fa'aa feeshuun ruusa kana fa'aa feelu gandarraan fudhannu nama ofii dalagee nu nyaachisee qabsoo san eegale ture elemoo nama akkasiiti. Guyyaa sanigaa maasii lafa qotamte keessatti dirarratti rasaasni argatee garaa isaa baqayse nama tokko bira jira namni kun moggatti addaan lafti obuqolloo waan ta'eef adda faca'anii gobla gaara qabatan inni walakkaa tanaan fiigee raasatti bahee rasaasni isa argate nama tokko isa bira jira ni kufe shurraaba isaa baafatee garaa isaa hidhate aboo ati deemi Jeni kasna saatti khannee kaartaa lama fuudhee of bira naqee bombii baafatee ajjeese. Tokkoon guuraa oole. Boodarraa fatnoo daraashummanni jaamu meeshaa gurguddaa fi dannoo guddaa qabu ka tooftaa waraanaa beeku ka Israa'eleen jifteetti dhufe. Jarri kun rasaasa guddaan yeroo marsanii adeeman khottaa jeen harkaan kenna. Tooftaa riphee lolaa hin beekan inni hanga tokko Falastiinitti baratee ture. Kota jen dufani marsani amma qawwee darbe amma oriyani gubbaa dhufan nama torban namni torbanu isa bombiin fuute jarallee fuute waliin dhuman akkasitti nama wareegame elemoo nama akkanaati. Obbo Dhugoomsaa Dhugaasaa jaalleewwan isaanii akka galmee seenaa lubbuu qabu yookaanis immoo akka muuzeemaatti isaaniin ilaalu. Baddaa Harargee bosona carcarxiroo keessatti rasaasni isheen jalqabaa wayita gootichi Oromoo elemoo qilxuutiin dhukaafamte bira turan. Ammas qabsoo Oromootti cichanii jiru. Guyyaa gootota Oromoo Ebila 13 bara 2013 Oslo Norweetti kabajame irratti seenaa jaalleewwan isaanii seenaa gootota Oromoo isaan bal'inaan dhiyeessan sagantaa keenya har'aa keessatti qabannee dhiyaanneerra. Attam jirtu dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaa. Sagantaa keenya kan eegallu garuu karaa oduu Afuura Biyyaa quba sin qabsiisuudhaan ta'a. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Oduu sana geessina duraan dursine hangafoota oduu. Dhihaa Oromiyaa kutaa Wiiluu Abbaa Booraa keessatti kan argamuuf UNESCOodhaan galmaa'ee jiraachuunsaa kan himamu bosonni Yaayyuu ibiddaan manca'e. Ibidda kana dhaamsuudhaaf mootummaadhaan tattaaffii godhame tokkollee kan jira himame.
Guyyaan gootota Oromoo inni bara 2013 magaalota Oslo, Norway fi Wellington, New Zealand keessatti sirna ho'aadhaan kabajamee ooleera. Qeerroon faajjii gootota kufanii fuudhee galmaan ga'uuf waadaa seenee amma oduu bal'inaan. Dhiha Oromiyaa kutaa Iluu Abbaa Booraa keessatti kan argamuuf UNESCOodhaan akka qabeenya gatii jabeessaa addunyaatti galmaa'ee jiraachuunsaa kana himamu bosonni Yaayyuu ibiddaan gubamee hektaarri hedduun dirmannaa tokko malee manca'uunsaa himame. Ibiddi bosona kana gube hektaara 100 ol mancaasuusaa wayitii himamu karaa mootummaa ibidda kana to'annaa jala oolchuudhaaf tattaaffiin kana jedhamu akkam fudhatamnes beekuun danda'ameera. Oduun reediyoo afuura biyyaa qaqqabe akka himutti bosona kanatti ibidda qabsiisuudhaan kan himatamu dhaabbata investimentii Tigraay yookaanis Efert ta'uu akka hin hafne shakkii guddaa jira. Cilee dhakaa yookaanis kool maayin naannoo sanarraatii baasaa kan jiru Efert kan jedhamu dhaabbata daldalaaf investimentii wayyaanee ta'uu kan si'atu hojii konistirakshinaa ammoo kan dhuunfaatti qabatee jiru Takla Maariyaam Ambaayee kan jedhamu lammii Tigraay tokko ta'uun isaanii beekameera. Reediyoon afuura biyyaa haala kana laalchisuudhaan balaa lubbuu namaaf qabeenya uumamaarra ga'e akka nu himaniif dhimma kana gadi fageenyaan kan beekan obbo Geetaachoo Guutamaa haasofsiisteetti. Bosonni Yaayyoo kan argamu godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Yaayyoo keessatti argama. Finfinnee irraa kiiloomeetira 570 irratti kan argamudha. Bosonni kun bosona guddaa kan godinaalee Oromiyaa lixaa godina Jimmaaf godina lixa Wallaggaa kan daangessudha. Akkuma beekamutti jechuudha bosonni kun guddina isaatiif qabeenya uumamaa kan akaakayyuu fi abaabayyuu keenyarraa achi dhufe ta'uu isaatiin kan ka'e dhaabbanni tokko bosona kana akka qabeenyummaan isaa akka eegamu kan galmeesse UNESCOodhaan bosona galmaa'ee jirudha jechuudha bosonni Yaayyoo kun. Yaa baay'ee gaariidha obbo Geetaachoo. Bosonni kun yoomii kaasee gubachuu eegale? Bosonni kun kan inni gubate guyyaa Ebila 10 irraa eegaleetu gubate. Sababni gubannaa bosona kanaa wanneen booddeedhaa seenaa qabantu jiru tarii gara boodaatitti dhufuu hin dandeenya. Ammatti garuu bosonni kun maaliif gubate isa jedhu haala naannoorraa akka qoratametti yookaan immoo akka warreen aanga'oonni naannoo sanaa jedhanitti bosona kana keessatti warreen holqa baasantiyyuu dhaqee abidda bobeessee achitti irraanfatee jedhanii kun guutummaan guutuutti kan fudhatama qabu miti. Maaliif jennaan waggoota bosonni sun jiraatan irraa eegalee uummanni Oromoo naannoo sana jiru holqa kana hin baafata. Holqa hin baafata. Abidda yeroo holqa baafannaadhaaf dhaqu Oromoon aadaa isaa keessatti lafarraa ciree biyyoo taasisee kan inni achitti dhaqee holqa kana ittiin baafatu. Holqa kana immoo yeroo baasanu bishaan fuudhanii yookaan biyyoodhaan abidda sana dhaamsuu isaa mirkaneessan malee Oromoon biraa deemuu hin jiru. Kun ta'e jedhamee wanneen amma naannoo sanatti hojjetamaa jirurraa kan wal qabate taasisuudhaaf kana godhan malee isa jarri miidiyaa irratti ba'anii dubbatan akka hin taane uummanni Oromoo kana sirriitti quba qabaa jechuudha. Baay'ee gaariidha obbo Geetaachoo. Karaa mootummaa bosona kana baraaruudhaaf yaaliin godhamee jira? Karaa mootummaa bosona kana baraaruudhaaf dhugaa dubbachuuf taanaan kaka'iinsa uummataati kan mootummaa sana dursee. Kaka'iinsa uummataatu uummanni bosonni sun qaroo ija isaa ta'uutti waan beekuuf bosonni kun immoo uumamaan kan uummanni Oromoo bosonni kun bosona seenaa qabudha. Bosona immoo seenaa Oromoota godina sanaatii wajjin kan wal qabate waan ta'uuf fardaan inni farda qabu fardaan inni karaa irratti jiru deemeeti kan bosona sana ofiin dhaamsan malee deeggarsa gama mootummaa yeroo bosonni kun hektaarri 100 ol gubatu silaa deeggarsa gaafatanii miidiyaadhaan dubbatanii jechuudha. Silaa bosonni kun bosona
yuuneskoodhaan galmaahee jiru wanni godhame gama sanaan hin jiru jabina uummataatiin abiddi kuniyyuu kan ammattiidhuma kanayyuu to'atamuudhaaf danda'e malee gama mootummaatiin wanni godhame hin jiru. Gaariidha. Investoriin cilee dhakaa yookiin coal mine baasaa yookiin barbaadaa jiru irratti komeenii dhihaachaa jira. Guddina dinagdee naannoo kanaaf kuni gumaacha hin qabu. Investmentiin naannoo sanatti baay'inaan argamuun yookiinis immoo horiin invest ta'ee albuudaan lafa keessa jiru akka inni bahee namni naannoo sanaa hojii argatu gochuu irratti waan taphatu hin qabu. Kuni irra keessa isaa yeroo ilaalan tarii waan faayidaa qabu fakkaata garuu keessa isaa calaqqiinni gurguddaan jiru jechuudha. Yaalii cilee kana baasuurraan qabeechuudha naannoo 2000 qabeeti kan cileen dhakaa kun naannoo sanatti argame. Naannoo sana kan inni itti argame godinaalee godina aanaa 6 keessatti dhiifama. Aanaa Jiitoo, Jeemmee, Shoonoo, Somboo, Aciboo, Kamisee bakkeen jedhaman irratti argamani. Gandooleen 6 kana keessa gara nama 100,000 ol kan jiraatu jechuudha. Yeroo jalqabaa cileen kun yaaliidhaaf bahuudhaaf ta'ee bulchaan naannoo Oromiyaa Juunaddiin Saadoo ture kan jedhame uummataaf waadaa seename ture jechuudha. Warshaan kun bakka kanatti dhaabbataa isa jedhu warshaa sanarraa immoo kan bakka sanatti qacaramu dhalattoota naannoo sanaa ta'uusaa waadaan seenameefii ture. Kan qe'eerraa buqqa'uuf immoo beenyaan gahaa ta'e hin kennamaa jedhameetu waadaa seenamee ture jechuudha. Utuu hin turin warshaan kana kan baatu meeshaan godinni Abbaa Booraa bishaan gurguddaa qabaa. Gabbayiin, Doggiin, Saakkii, dhidheessa dabalatee jechuudha. Jarreen kana baatee maashinni ce'u konkolaataan maashina kana baatee ce'u hin jiru. Kanaaf warshaa kana Tigraayitti dhaabneetiyyuu oomisha kana asii baafnaa isa jedhuun dhufee Juunaddiin yeroo sanatti uummataaf ibsee uummanni sanarratti komii guddaa kaase. Komii guddaa uummanni kaasuu isaarraan kan ka'e barbaachi cilee kana addaan citee waggoota muraasaaf addaan citanii amma yeroo ammaatti egaa warshaan kun naannoo sanatti akka dhaabbatu taasisan kan akka dhaabbatu taasisanii fi faayidaa uummata sanaaf utuu hin taane faayidaa dhaabbanni iffarti yookaan immoo waldaan misooma Tigraay abbaa qabeenyaati yeroo ammaatti kan naannoo sanatti immoo wanneen adda addaa baasuudhaaf itti bobba'ee Taklamaaram Ambaayee konistiraakshini Taklamaaram Ambaayee nama jedhamu kunis lammii Tigreetii akka eenyuyyuu beeku. Konistiraakshini sana yookaan immoo baasii sana kan to'atu raayyaa ittisa biyyaa yookaan makalaakaa injinariing isa jarri jedhan sanatu kun hundinuu dhaabbata Tigraay ta'uu isaati. Kanaaf haala sana keessatti argitee faayidaan uummata naannoo sanaa qabu hin jiru jechuudha. Kana kanan jechuu danda'eefi sababa guddaa sinii kaa'uu nan danda'a. Sababa sana keessaa tokko maali? Yeroo warshaan kun dhaabbachuudhaaf jedhu qacarriin namootaa irratti jechuudha. Qacarriin namootaa silaa namoota bakka sanaa ka'an kan galmeessu ture garuu kan dhufan hojii humnaatti illee namoota Tigraayitu dhufe jechuudha. Hojii humnaatiif Walaayittaatu dhufe jechuudha. Yeroo namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an yookaan dargaggoonni naannoo sanaa bakka sanatti qacaramuu dhaqanu isin waldaadhaan gurmaahaa kottaa jedhamanii jechuudha. Yeroo jarri waldaadhaan gurmaahanii itti dhaqanu qacarriin sun akka raawwatetti ibsamaafii jira. Gama biraatiin namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an mattaayaan yookaan immoo beenyaan hin kennamaaf jedhame sana namni qe'ee isaarraa buqqa'e inni qabeenya guddaa buna jira, maangoo jira, wanneen kuduraalee muduraalee baay'ee jiran sana keessatti 500,000 tilmaamanii fi 300,000 tilmaamanii fi isa 500,000 tilmaamaniif birrii 5,000 kennanii fi yeroo inni isarraa hafu sana gaafachuu dhaqu
meeshaatti garagalfatanii asii deemtamoo hin deemtu ati gufuu misooma biyyaa irratti taatee jedhanii yeroo inni galee immoo qahee sana qotatee jedhu amma bara qonnaa bara darbee qotee bulaan tokko akka inni gindoo isaa lafatti hin keenye akka inni qotiyyoo isaa hin camadanne taasisanii nama beelatti hambisanii jechuudha. Kanaaf miidhaa malee faayidaa inni uummata naannoo sanaatiif buuse hin jiru. Gama biraatiin fudhannee ilaaluu hin dandeenyu. Boolla qotama. Yeroo boolli qotamu boolla sana keessatti mucaan waggaa 10 bu'ee dhaabbanni mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa kan ibsatti baasedha. Miidiyaaleen adda addaa miidiyaaleen dhuunfaa dhimma kanarratti gabaasa kennaniiru. Kun waan dhugaa dirree jirudha. Mucaa waggaa 10 boolla keessa bu'ee biyyoon itti haguugamee du'e meeshaaleen gurguddoon kan jarritti lafa qotaa jiran naannaa sanatu jiru reeffi biyyoo keessa bulee uummanni humna isaatiin qotee baasee jechuudha. Gaarii namni garagalee gaafachuu dandeenya. Kanaaf miidhaa nama naannoo sanaati malee bu'aan inni fideef hin jiru. Yoo tarii Tigraayin yookaan immoo ilmaan Tigraay fayyadee sun faayidaa jedhamuu hin danda'a jechuudha waan ilma Oromoo fayyadee hin qabu. Gaarii obbo Geetaachoo bakki amma cilee barbaachaaf qotamaa yookiin soqamaa jiru kun seenaa Oromoo Eeluu Baaboraa keessatti argamuu fi qooda kabiroo inni qabu karaa seenaa maali? Qooda gabiraa qabaa? An dhugaa dubbachuu fi qooda qaba jedhee yaadu. Maaliif jennaan yoo warshaan achi dhaabbatee egaa warshaatu dhaabbate jedhamee maqaan sun irraan kan hafe. Lakki gaaffiin koo bakki qotamaa jiru suni seenaa Oromoo naannoo sanaa keessatti qooda inni qabu maalidha? Bakki qotamaa jiru sun seenaa gurguddoo qabu. Seenaan kana keessaa tokko bakka dhaloota Caalii Shoonoo yookaan maqaan Iluu Abbaa Booraa jedhamee har'a waamamu. Iluun Abbaan Booraa nama lafti isaanitti dhalatan bakka Shoonoo jedhamu kanaa jechuudha. Naannoo Kamisee gandoota kana keessatti dhalatanii awwaalli isaanii bakka sana kan jiru. Achi adi fudhuuti Aciboon naannoo Aciboo kana kan jiru. Odaa doggiitu jira. Odaa Oromoonni godina Iluu Abbaa Booraa yaaqii gadi baaroo qallaadhaawwan birbirii as deebisanii Oromoonni godina Iluu Abbaa Booraa kan itti wal gahanii seeratti tumatan bakkee Abbaa Alangaa har'a jedhamu jira jechuudha. Kun odaan doggii hagarraatti seenaansaa kan hin tuqamin kan garuu bakka kanatti Oromoota naannoo kanaatiin beekamu kanafaa jira. Bakka seena qabeessa kun keessattuu lafa awwaalcha Abbaa Booraa sanaa wajjin wal qabsiisee waggoottan 20 kana duwwaatu hin taane waggoottan 100 darban sana keessatti seenaan kun akka hin tuqamne kan godhameef namoonni bakka sanarraa ka'an gootummaadhaan Amaara lolaa du'uu isaaniiti jechuudha. Fakkeenyaaf warra akka Diimaa Tamboo, warra akka Fatansaayiluu Caalii Shoonoo dabalatanii jechuudha. Amaaratti utuu akka hin kennatin du'uun isaanii sun awwaalli isaanii sun akka hin beekamne godhee nan yaadadhaa naannoo 2001 simman keessootiif Mahammad ganda Kamisee kana dhaqanii televezyiinii dhangaa irratti waraabuu isaaniirraan kan hafe suniyyuu guyyaa tokko caalaa qilleensarra noollee kanaaf bakka seena qabeessaa jechuudha. Oromoota Iluu Abbaa Booraa biratti gandi kun. Gaariidha obbo Geetaachoo Guutamaa lafti cilee dhakaa yookiin coal mine barbaachaaf qotamaa jiru kuni seenaa bira darbee karaa biraa balaa kabiraa ka geessise yoo qabaate bakka kana uummati naannoo sanaa akkamitti ilaala amma? Uummanni naannoo kanaa ukkaanfamee jira. Dhugaa dubbachuuf har'a miidiyaan naannoo kanatti dhaqee nama tokko dubbisuudhaaf rakkisaadha. Hin doorsifama uummanni. Afaan qawweetiin doorsisu, hidhaadhaan doorsisu. Kanaaf
rakkina kana bahee kanan ta'e jedhee himachuudhaaf miidhamaa jira jechuudha. Inni biraa qabeenyummaa kana akka inni jalaa hin tuqamne uummanni kun hin barbaada. Isa barbaadu kana baasee dubbachuudhaaf karaatti dhabeera. Argitee luugama tafaansaa bu'ee jira jechuudha uummata kana. Miidhamaa utuu jiru akka miidhamnetti callisee jira. Kanammoo kan godhee haalli naannoo kanaa argitee miidiyaalee bakka bakkaatiifis galuu hanqachuun dhiibbaa tokko qabaachuu isaati. Garuu akka bakki seenaa kun jalaa hin tuqamne tokkoffaa, lammaffaa uumamaan Oromoon mukti tokko jalaa gubachuudhii fi baalli isaarraa tuqamuu hin barbaadu. Kanaaf komii guddaa keessa jira jechuudha uummanni. Walumaa galataatti. Obbo Geetaachoo Guutamaa gaaffii keenyaaf deebii gahaa waan nu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Fayyaa ta'aa. Anis irra deebi'ee carraa kana naa kennuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha ulfaadha. Wagga waggaan ebila 15 kabajamee kan oolu guyyaan gootota Oromoo inni alana magaalota addunyaa garaagaraa keessatti kabajamuunsaa itti fufeera. Haaluma kanaan ebila 13-14 magaalota Oslo Norway fi Wellington New Zealand keessatti wal duraa duubaan sirna ho'aadhaan kabajamee ooleera. Kabaja guyyaa goototaa isa Oslo irratti Dr. Dagafaa Abdiisaa miseensi shanee gumiif itti gaafatamaan dantaa hawaasummaa adda bilisummaa Oromoof abbo jireenyaa guddataa miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo guyyaa goototaa ilaalchisee haasawaa gochuu isaanii irrayyuu baddaa Harargee carcartiroo wayita rasaasni isheen jalqabaa gooticha Oromoo Elemoo Qilxuutiin dhukaafamte kan bira turaniif qabsoo yeroos eegalan hangammaattillee itti cichanii kan jiran obbo Dhugoomsaa Dhugaasaa dirree qabsoo irratti kan waliin turan seenaa gootota Oromoo hedduu kaasuudhaan imimaaniin yaadatanii dardaranii shamarran ayyaanicha irratti argaman yaadachiisaniiru. Obbo Dhugoomsaatiif Dr. Dagafaa Abdiisaa miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo itti gaafatamaan dantaa hawaasummaa waa'ee guyyaa gootota Oromoo ilaalchisee akkana nuun jedhanii turani. Guyyaan goototaa kun yaadannoon addaa nuti qabnuu fi tokko uummata keenya kan kaleessa mootummaa Minilikkiin biyya tiyya, dhugaa tiyya, haqa kiyya, mirga kiyya dabarsee hin kennu jedhee uummata Oromoo seenaan miliyoona 10 himtu miliyoona shanfixee shanan hafe immoo malkanyaarra kaayee ummanni kun jireenya isaa dhabee akka jiraatu kan godhe isa kana falmachuuf mirga isaan dhumaniif san bakkatti deebisuuf jaallannu biraa wareegaman akkuma reefu tuttuqatti isaan qabsootanaaf jedhanii of kennan dura hoogganoota dhaaba kanaa kan bakka takkatti odoo addaan hin qoodamin dhuman guyyaa kanarratti godhannee isaaniin yaadannaa isaan sana eenyummaa isaanii reefu tuqeen ture akkasuma ilmaan Oromoo jeynoota hayyoota meeqa qabsootanaaf of kennanii bombii ofitti dhoosuudhaan kun ammoo diina dura dhaabbatee qobatti kennee du'uudhaan kan dhuman hardhaa Oromiyaa bifa kana taatee kaartaa keessatti mul'atu uummatuma Habashaa san amansiisuun fudhachiifnee Oromiyaa san achirratti taa'uun Oromoon mataa ol qabatee afaan Oromootiin dubbatee bakka irratti illee afaan isaatiin dubbatu dhiiga ilmaan Oromoo saniin jeynoota saniitiin akka dhufte waan taateef isaan sayyaadan guyyaan kun adda kan ta'eef nuti yeroo wareegamnu dura yeroo lollutti aboo ani yoon du'e bakka tiyya bu'aa akeekan irratti du'e hingaliin gaha qawwee tiyyatanas jaalaan ani sirriitti dhaammadhe akka diinatti hin galle fuudhaa akeeka kanaan galiin gaha kan jennu walii dhaammanna na duuba kaafeef ilmaan uummata Oromootiif haqa ilmaan Oromootiifan of kenne jee namuu dhaadataa of dura deemee wareegama kanaafuu isaan kana yaadannaa addummaan guyyaa kanaa anaaf kanaa jechuudha. Dr. Dagafaa guyyaa goototaa kabajuun maaliif barbaachisa? Guyyaa goototaa kabajuun kan inni barbaachisuuf gootota akkuma jaallee nama jedhee warra kanaan dura biyya abbaa isaanii biyya isaanii
diinii dhuunfattee warra kolonii dhuunfatan kanaa deebi'anii biyya isaanii gonfachuu fi biyya abbummaa isaanii gonfachuu fi seenaa isaanii fi afaan isaanii alagaan awwaalee jedhe kana kaasuudhaaf deebisanii dagaagsuu fi warra irratti wareegamaa turan kana yaadachuudhaaf. Kun immoo maaliif gara fuulduraatti illee ammallee biyya hin qabnu seenaa keenya warranii daddabsanii gara biraatti barreessaa turan warri nu dhuunfatanii warra Habashaadha. Isa kana deebifnee seenaan keenya akkas miti. Seenaan keenya afaan keenyas kanaan dura afaan Oromoodha. Reediyoo cabsaa afaan kuni afaan akkasii miti. Yoo afaan Amaaraa asomne arrabisaa hidhaadha. Arrabisaa gamada nuun jedhaan nutti kolfaa turan kana. Isa kana deebifnee ilmi Oromoodha. Dhalli Oromoodha. Sabbi Oromoodha. Akka saba biyyaatti akka saba biyya addunyaatti mirga isaa gonfachuuf biyya abbummaa isaa dhaalsisuuf seenaa isaa sirriidhaan barreessuudhaaf afaan isaa deebisee dagaagsa dhaloota dhufutti dabarsuudhaaf warra kanarratti cichanii irratti wareegaman yaadataa gara fuulduraatti immoo dhalooti dhufu warra akkas wareegaman kana biyya isaaniitiif jedhanii wareegaman qabsoo irratti wareegaman kana akka yaadatanii isaanis immoo itti fuffinsaan qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf biyya isaanii amma dhuunfatanii takka irratti wareegamanii akka barsiisnuufi kana tokko. Gara biraan gootota ugguu jennu gootota qawwee hidhatee lolu duwwaa miti. Kani isa qawwee hidhatee lolu kan tumsu jajjabeessu akka arsaasaa guutuuf akka qawweensaa guutuuf akka mi'a inni itti lolu guutuuf akka waan jireenya isaa barbaachisu guutu sunis akka gootaatti lakkaa'ama jechuudha. Biyya maalii fi hojii qoqqoodatan jechuudha. Inni beekumsa qabus Oromoo inni beekumsa qabu beekumsa sanaan waan Oromoon ta'e akkaataatti Oromoon garmoomu. Ammas qabsoon kuni eessarraa ka'e eessa akka ga'e gara fuulduraatti eessatti akka deemuu danda'u kan uummata isaanii barsiisanis halkanii guyyaa itti cichanii barsiisanis gootota jechuudha. Kana ol yaadachiisuudhaaf gara fuulduraatti itti fufinsaan amma biyya keenya dhuunfannutti dhalooti dhufus nama jiru kunis gumaachuu akka danda'uu fi yaadachiisa jechuudha. Kanaaf kabajna. Mee gabaabsinee dhaggeeffattoota sagantaa kanaatiif dhaamsa isin gama keessanii dabarsitan maali obbo Dhugoomsa? Dhaamsinan ilmaan Oromoo kan dhaamsanan irra dabarsu kanaaf gurra kennee caqasuuf dhaamsisanan dhaamu yaa Oromoo. Ilmaan Oromoo biyya ofirratti abbaa ta'uudhaaf takkaa ani namaa gadi je'ee of fudhatee hin beekne kanneen nuti namaa gad tahuu roorrollee ofirraa akka nuti hin dhoowwanne godhee nu dhiyeessuu barbaaduuf akka gurra hin kennine nuti abbaa fedheehuu obbolummaa wajjin jiraatuudhaaf Oromoon ardhaa miti gaafa dur namni akka wallaalatti wal fixuu ilma namaa fuutee jiraachiftee ilma godhattee ilma barcumaa godhattee akka ilma Oromoo gooti malee mirga ilma namarra kan dhaabbatu miti ilma Oromoo. Kanaafuu nuti nama biraati wajjin waa lakkaawwatuuf waan kana waliin dalagannaa hottaamee waan kana waliin haasafna jechuuf akka namatti dura mirga mataa keenyaa argachuu qabna. Yaa Oromoo dura mirga mataa keessaniitiif tattaafadha. Dura ofitti abdadha. Sambooda nama wajjin waa dalaynaa yaada jeetan dhaammadha. Odoo ofii bakka dhaabbattu hin qabne. Odoo ofii namummatti namni sin lakkaahin. Odoo ofii homa takka of harkaa qabaattee namni kabajaa sitti hin godhin. Habashaan kareessa maqaa tuffiitiin Tigreen maqaa tuffiitiin tiisissi heddummaatiif qodaan banamu nuun jechin banatu nuun jechaa akka turte Amaarri gaallaa nuun jechaadhaa. Har'ammoo nuti deebinee isaan kana wajjin osoo ofii nama taanee humna taanee miilan kanatti gadi hin dhaabbatin akkuma arraba kaleessaa tuffii kaleessa ta'in itti dhaynee hottaa hancufa nurratti tufa nuun jechuudhaaf akka nuun janiif itti kan dhayne beekaadhaa. Kabajaa keessan ofitti godhuudhaaf dura ofii kabajaaf itti godhaa nama kalee hancufa sitti tufaa ture
gimaataam gaalladhaa fi qimalaam gaallasiin jechaa ture nama heddummaataniif tiisiti qodaan bananne siin jechaa ture wajjin osoo nama taatee gad dhaabbattee mul'anne si wajjinan jiraadhattee kadhachuudhaaf hin deeminii nama of godhii danda'ama uummata Oromootiif hundaafuu kana dhaga'u kanaaf. Guddaa galatoomaa Dr. Dagafa sinoo dhaamsa sin dhaamtan maali guyyaa goototaa kana sabaraa gochuudha. Dhaamsin dhaamu yaada dhugoosaa waan baay'ee jedheera. Dhaamsin uummata Oromootiif dhaabu jecha tokkotu jira. Namni mana citaa keessa taa'u. Namni mana citaa keessa taa'u yoo citaan sun itti dhimmise bokkaa itti dhimmise mana sanatu dhimmuusa ijaarrata malee namni gara biraa akkas manni kee citaa manni kee inni citaa ijaarame kun dhimmisaa jiraati. Ankoo diigee dhufee si ijaaraa namni jedhu hin jiru. Oromoon jalqaba dura mataa isaatiin of danda'u ofisaatii ani nama ani saba Oromoodhaani ani nama kanaaf akka namaatti mataa kon dura danda'a jedha malee warra kaanii ofii of diigee namoota isaa uummata isaa diigee uummata isaa burjaajessee uummata isaa akka ol hin qabanne godhee uummata isaa akka qabsoo isaatti jabaatee biyya isaa hin dhuunfanne godhee nama gara biraa wajjin dhaqee hojjedhaa yookiin immoo yoon ka'ee of danda'e warra akkasiin irratti duulu jedhamee akkasitti uummata Oromoodhaaf faajjessuun waan irra hin jirre gafe yaa uummata Oromoo kan si baasu dura ofii keetii of danda'i. Afaan faajjani warra Abashaadhaa Oromoo iddoo adda addaatti qoqqooddee sakaan inni aangoodhaan bittee sakaan horiidhaan bittee sakaan lafaa wajjin akka warra Abashaa hirmaatan Oromoo buqqisanii Oromoodhaaf kennanii akka ashkariitti ergachuudhaaf dabballee isaanii ta'anii Oromoon isaaniitti galanii dabballee isaanii ta'anii Oromoo gara biraallee akka isaan jalatti gashan waan tattaafataa jiraniif of eeggadhu yaa Oromoo of danda'i dura qabsoo kee jabeessi biyya abbummaa kee dhuunfadhu warra dhuunfachuudhaaf irratti wareegamaa jiran kana tumsii dhaamsa dabarfadha. Dr. Dagafaa Abdiisaa fi obbo Dhugoomsaa lamaan keessanuu maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaatiin guddaan isin galateeffadha. Baay'ee guddaan isin galateeffadha. Hojii gaarii hojjetaa jirtu ittiin jabaadha isinis. Galatoomi galata guddaa qabdaniin isiniin jedha jabaadhaan isiniin jedha. Dardaraaf shamarran hedduun ayyaanicha irratti argaman keessaati bakka buutotni qeerroo faaruu alaabaa dhageessisuu isaanii irrayyuu dhaamsa qeerroo biyya keessaa fi qeerroo biyya ambaa keessa jiranuuf akkana jechuudhaan dabarsaniiru. Yeroo ammaa kana dargaggoonni Oromoo maqaa qeerroo bilisummaa Oromoo jedhuun wal ijaaranii dhaamsa birmaatiin akka qeerroo jedhuun waliif dhaamuun qabsoo bilisummaa Oromoo dhaalmaan isaan dhaqqabe galmaan ga'uuf uummata Oromoo amaleessaa abdii guddaa tooraa diina uummata Oromoos qabbanoo rakkaa jiru. Qabsoo dhooftuu qeerroon Oromoo gaggeessaa jiru hawaasni Oromoo biyya alaa jiru akka quba qabaannuuf dhaamsaa fi gaaffii qabanis akkana jedhanii dhaamaa jiran. Nuti qeerroon biyyaa qarriffaa diinaa jala teenyee golee Oromiyaa mara keessatti sochii taasisuutti fuunee jiraachuu keenya dhugoomsataa jira. Nuti jirra qabsoo saba keenyaas dhufaa jira. Isinoo hawaasni Oromoo biyya alaa jirtan jirtu roorroon ammaattee arguu jibbinee abdii obboodhaas isin godhannee wareegama nu gaafatu hunda gochuuf socho'aa jira. Isin warri biyya bilisa keessa jirtan dhibee keenya biyya keessa jirtan nuuf iyyachuuf birmaataa nuuf horuuf walgurmeessanii soso'aa jirtanii abdiin isin irraa qabnu akkuma abdannu jira kan jedhu hiree argatan hundaan haammataa jiran. Dhaamsuma armaan olii irratti hundaa'uudhaan nutis qeerroon biyya Noorwee keessa maqaan as jirru waamicha qeerroon Oromoo biyya keessaan dabarsaniif hawwaachuudhaan gargaarsaa fi tumsa barbaachisu gochuuf akka gurmuu tumsa qeerrootti of ijaaraa jira. Kanaaf jecha hawaasni Oromoo biyya Noorwee jiru dhalaa dhiira jaarsaaf jaartii osoo hin jedhin qeerroo falma diinaa irra jiru yaadaanis qabeenyaanis itti birmachuun fardeedha. Haalli biyya keenyaa Oromiyaa fi lammiin keenya Oromoon keessa jiru hedduu yaaddessaa waan ta'eef uummata keenya badii irraa baraaruuf harka wal qabannee tokkummaan ka'uu qabna. Waamicha qeerroo biyya keessaa nu qaqqabu kanaafis hawwaachuun dirqama dhalootaati jenna. Kanaaf dargaggoonni biyya ambaa jiru ijaaramuun qabsoo biyya keessaa obbolaan keenyatti jiraniif tumsa barbaachisaa ta'e gochuun dirqama keenya. Ijaaramuun humna addi bilisummaa Oromoo ni injifata. Injifannoon uummata Oromoof. Guyyaa gootota Oromoo qeerroon akkamitti kabaja gaaffii jedhu dargaggoota kanaaf dhiyeessinee turre.
Kan koo Geetaachoo Galataan jedhama. Jaarmiyaa qeerroo koo keessatti itti gaafatamadha. Durataadha. Guyyaan kun qeerroo guyyaa addaadha. Gootonni Oromoo bilisummaa Oromoof jedhanii wareegaman nuti immoo guyyaa kan isaan itti yaadannudha. Qeerroon galma isaan galmatti manaa ba'an kana kan bakkaan ga'u qeerroo waan ta'eef nuti immoo guyyaa kanatti kaayyoo keenya guyyaatti harsinee gara fuulduraatti harkaanfannudha guyyaan kun. Baay'ee gaariidha. Atoo eenyu siin jedhamu kaakee guyyaan goototaa kun hiika maalii siif qaba? Maqaan koo Taamiraat Waraanaan jedhama. Guyyaan goototaa kun hiika qabu guyyaa uummata Oromoof jedhaniitti wareegamanidha. Ijaa kanaafuu hiika guddaa naa qaba. Ayyaanicha kanas akka gaariitti kabajaa jirra. Qeerroo kana keessatti abbaa dinagdeedha. Sochiin nuyi gochaa jirru hamlee fi faayinaansiitiin tumsaa jirra. Qeerroo biyya keessaa jechuudha. So kanan gochaa jira jechuudha. Siifoo hiika maalii qaba eenyu jedhamtaa? Hiika maalii siif qaba guyyaan qeerroo kuni, guyyaan goototaa kuni, qeerroon akka keetii immoo akkamitti kabaja? Nuuni maqaan koo Inchaaloo Mulgeetaan jedhama. Jaarmiyaa qeerroo koo keessatti barreessaadha. Guyyaan kun guyyaa gootonni Oromoo bilisummaa Oromoof jecha irratti wareegaman guyyaa isaaniitti yaadannudha. Nuun immoo qeerroon kaayyoo isaan manaa ba'an sana galmaan ka'uuf waadaa kan itti gallee gara fuulduraatti harkaanfannudha. Haala biyya kana keessatti nuun immoo qeerroon ijaaramnee jirru. Qeerroo biyya keessa ilmaan Oromoo mana barumsaa irraa ari'atamaa jiran, biyya irraa buqqa'aa jiran, ajjeefamaa, hidhamaa, qeesaan irraa buqqa'anii biyya ormaa keessatti rakkachaa jiran sagaleen isaanii akka dhaga'amuu fi hiriira nagaa adda addaa baasuutiin bu'ii madda galii adda addaa maddisiisuutiin qeerroo jala dhaabbanna. Kanaan isaan tumsina. Amma guyyaa goototaa kana sababii gochuudhaan qeerroo akka keetii, qeerroo akka keessanii bakka garaagaraa jiraniif dhaamsa isin dabarsitan maali? Dhaamsa nu dabarsinu qeerroon bakkuma jiran hundumatti biyya keessas alaas ta'anii warri jiranii walitti gurmaa'uudhaan adda bilisummaa Oromoo jala hiriiranii mirga saba isaaniif akka falman isaaniif dhaamsa dabarsu kana. Dhaamsa maalii dabarsina? Qeerroon biyya alaa keessa jirtan akka keenya walitti dhuftanii gurmaa'uudhaan uummata Oromoo biyya keessatti hacuucamaa jiru, reebamaa jiru, hidhamaa jiru, qeesaarraa ari'atamaa jiru akka isin gargaartanii fi dhaamsa koo dabarfadha. Qabsoo keessatti dargaggoonni humna waan ta'eef tokkummaan dargaggoonni akka keenya qeerroon ijaaramuun tokkummaan ijaaramnee qabsoo bilisummaa Oromoo kana jala dhaabachuudhaan diina nurratti roorrisaa jiru kana nurra bilisummaa biyya keenya irratti abbaa bilisummaa keenya amma argannutti tokkummaan hiriiree dhaabadda bilisummaa Oromoo kana jalatti dhaabachuu qabna jedha. Sadan keessaniyyuu maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaatiin guddaan isin galateeffadha. Dhaggeeffattoota keenya raadiyoon Afuura Biyyaa kabajaa guyyaa goototaa magaalaa Oslootti ta'e irratti argamte gabaasa qindeessite oduu booda bal'inaan isinii dhiyeessina. Bifuma wal fakkaataatiin hawaasni Oromoo Wiilingtan Niwuzilaanditti argamus Ebila 14 bara 2013 guyyaa gootota Oromoo sirna ho'aatiin kabajee ooleera. Kabajaan guyyaa gootota Oromoo inni Wiilingtan akkam akka ture akka nutti himaniif obbo Lalisaa Kumarraatti itti gaafatamaa adda bilisummaa Oromoo Niwuziilaand bilbilaan haasofsiisneerra. Baay'ee galatoomaa duraan dursee maqaa miseensota adda bilisummaa Oromoo kutaa Niwuziilaandiin carraa kana nu laachuu keessaniif lafa fagoo sanirraa nu qunnamtanii dhimma guyyaa goototaa kana nu gaafachuu keessanii baay'ee galatoomaa ulfaadhaan siniin jedha. Guyyaan goototaa naannoo kanatti bifa gaariidhaan deemaa jira. Yeroo ammaa kana ammallee sagantaa sanirra jirra. Sagantaan keenya inni calqabaa akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootiin calqabamee itti fufee dhungoo qabsiisuu dhaloota haaraa yeroo ammaa kana qabsoo Oromoo kana fuudhanii fuulduratti tarkaanfachaa jiran biyya keessaa ta'ee biyya alaati barattoonni Oromoo dargaggeessi Oromoo qeerroon Oromoo qabsoo kana hayyoota darbanirraa fuudhanii fuulduratti tarkaanfachaa waan jiranii fakkii ta'uudhaaf warri qabsoo keessa turan warri umurii isaanii qabsoo kana keessatti dabarsan sadarkaa garagaraatti oboo keessa kan turanii dirqamarra kan turan jaalsambatoo gulaa kan jedhamanii alaabaa fuudhanii dargaggoota Oromoo nama sadi'iif alaabaa adaraa kana itti kennanii achii dhungoo kana dargaggeessi ijoolleen mana umuriidhaan ganna 10 keessa jiran dhungoo kana nuu qabsiisanii achi itti fufee faaruu alaabatu ta'ee faaruu alaabatti haansee ibsa guyyaa kana ilaalchisee karaa durataa kutaa Niwuziilaandiin kenname itti aanee
haala guyyaa goototaa fi qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana irra jiru sochii uummanni Oromoo irra jiru gubbaarratti miseensi gumii sababaa ofii itti gaafatamaan aadaa beeksisii jaalgaashuu lammeessaa ibsa kennanii haala kanaan ammallee sagantaan keenya ittuma fufee jira hin xumuranne. Baay'ee gaariidha obbo Lalisaa. Waa'ee dargaggootaa maqaa naa dhooftanii dargaggoota qeerroodhaaf guyyaan goototaa kun hiika addaa maal qaba? Yaa baay'ee gaariidha. Guyyaan har'aa kun dargaggoota Oromoodhaaf hiika addaa qaba. Hiiki addaa inni qabus waan argitee qabsoo keenya kana warri dukkana keessatti calqabanii yeroo Oromoon Oromoodha ofiin hin jedhinitti yeroo uummanni Oromoo aadaa afaansaa dubbachuu naafuuti gadi bahee afaan inni dubbachuu hin dandeenye keessatti warri qabsoo calqabanii wareegaman qabsoo isaanii san immoo dhaalee adoonni har'aa ofitti fuudhee bilisummaa yookaan du'a jedhee qabsoo geggeessaa waan jiruuf kanaaf isaan irraa fuudhee har'a dhaloonni haaraan fuudhee qabsoo kana tarkaanfachiisaa waan jiruuf hiika addaa qabaa jechuudha dargaggoota Oromoodhaaf. Kanaaf qabsoo kana argitee qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessayyuu fide kana dhaalmaan fuudhanii fuulduratti tarkaanfachiisaa waan jiraniif dargaggootaa fi dhaalmaa haaraa waan ta'e boqonnaa haaraadha jedheen akkasitti yaada jechuudha. Baay'ee gaariidha obbo Lalisaa. Hawaasni Oromoo New Zealand hagam baay'ata? Hawaasni Oromoo New Zealand kun biyya kana keessatti magaalaa lama keessatti qubatee jira. Magaalaa Auckland fi Wellington jedhama. Kuni naannoo Wellingtonitti amma guyyaan kun kabajamaa jiru. Egaa hawaasni Oromoo hin dhufaa hin deemaa namni argitee naannoo kanas dhufe irra guddaan gaafa paaspoortii argate gara biyya Austraaliyaatti illee godaana. Haa ta'uuti immoo hawaasni keenya ammatti magaalaa kana keessa kan jiru tilmaaman kana jechuus baannu gara 200 hin ta'a. Kanaaf naannoo kana magaalaa Wellington kana keessa naannoo akkasiiti. Amma kan walgahii kanarratti kabaja guyyaa goototaa kanarratti hirmaachaa jiranii hammam ta'ure? Amma gaa tilmaaman gara nama akkas 50-60 hin ta'a jechuudha akka tilmaamatti. Baay'ee gaariidha. Obbo Lalisaa dhumarratti ergaa addaa maal dabarsuu barbaaddu guyyaa gootota Oromoo isa alanaa kana sababa gochuudhaan? Guyyaa har'aa kana wanni adda nuuf godhu waan baay'eedha. Akkuma kana immoo uummanni Oromoo biyya alaa biyya keessatti guyyaa goototaa kana bifa addaatiin kabajaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo argitee har'oota gabrummaa yeroo dukkana keessatti jaallan har'a qabsoo isaanii har'a nuti kabanyuuf kana yeroo Oromoon an Oromoodha hin jedhin keessatti dukkana keessatti lafaa ka'anii Oromoon saba guddaadha saba aadaa qabu saba biyya qabu saba afaan isaa guddaadha jedhanii qabsoo calqabanii nuuf jecha wareegamanii darbasan ergaa isaanii san fuunee galmaan ga'uudhaaf yeroo itti kakaanuuf yeroo of qopheessinu keessa jirraa jechuudha. Kanaaf wanni nu hafte amma waan xiqqoodha. Abbaa biyyummaa Oromoo san dhugoomsuu duwwaadha kan nu hafe. Kanaaf dhaloonni haaraa fi uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiru ergaa jaalleewwan keenya argitee qabsaan ni kufa qabsoon itti fufa jedhanii dhaadhachaa wareegaman san fuunee galmaan ga'uudhaaf uummanni Oromoo keessaa fi alaan harka wal qabateetoo qabsoo nu hafte kana adeemsa nu hafte kana karaa nu hafte kana akka galii geenyu dhaammadhaa jechuudha. Kanaaf hawaasni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiru harka wal qabatee tokkummaadhaan bilisummaa keenya gonfannu jedhaa jechuudha. Obbo Lalisaa Kumalaa itti gaafatamaa adda bilisummaa Oromoo kutaa New Zealand galata guddaa qabdu. Baay'ee galatoomaa isinillee ulfaadhaa isinillee jabaadhaa carraa kana nuu laachuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanuma. Gaarii ulfaadhaa akkuma dhaabattaniini faaruu alaabaa adda bilisummaa Oromoo dargaggoota
uffata wal fakkaatu dargaggoonni nu faarfatu waliin dhaabannee haa jennu dargaggoonni sun ba'a. Alaba Oromo ibsitu dukkana guyyaa silaabanne garbummaa raabana. Alaba Oromo ibsitu dukkana guyyaa silaabanne garbummaa raabana. Ilmaan saba keenyaa bakkuma jiranii garsii dhaabuuf jecha falmarra kuufanii. Alaba Oromo ibsitu dukkana guyyaa silaabanne garbummaa raabana. Kumkumnillee dukkanaafne silaamna falmarraan deebinuu tarreerra dhaabbanna. Alaba Oromo ibsitu dukkana guyyaa silaabanne garbummaa raabana. Dhiigaan si facaasaa lafee si bobeessa. Oromiyaa irratti gasumaan dhaabsisa. Alaba Oromo ibsitu dukkana guyyaa silaabanne garbummaa raabana. Asxaa sirnaadhawaa abdii walabummaa dhiigaan gasilaabaa yaafajii tokkummaa. Alaba Oromo ibsitu dukkana guyyaa silaabanne garbummaa raabana. Balaalii ufteessaa atis tarree galte mallattoo mootummaa Oromoodhaa taate. Alaba Oromo ibsitu dukkana guyyaa silaabanne garbummaa raabana. Si jaalanii bullaa guyyaa tokkoofillee guyyaan sun ni dhufaa hangam yoo turellee. Alaba Oromo ibsitu dukkana guyyaa silaabanne garbummaa raabana. Alaba Oromo ibsitu dukkana guyyaa silaabanne garbummaa raabana. Guyyaan sun ni dhufaa hangam yoo turellee. 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 Galatooma. Guyyaa goototaa kan bara 2013 kanaan baraan naannoofnee bara kanallee walitti dhufuuf waaqa galanne haa ga'u. Isinilleen baga dhuftanii waliin guyyaa kana ayyaaneffatuuf walitti dhufneen jedha. Kan biraa guyyaan kuni egaa guyyaa ulfaataa ta'uu ni beekaa. Yaadannoo guyyaa goototaa bara 2013 yaadannoo guyyaa goototaa maaliif barbaachise kan jedhu jaalli na dura tuttuqee jira. Yaadannoo guyyaa goototaa bara kanarratti qabxii lama irratti yaada gaggabaabaa kennachuun barbaada. Qabxiin tokkoffaa waa'ee gooticha jaarraa abbaa gadaa fi fakkaatota akka isaa jaallan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegaman kan ajaja naannoo godina bahaa kanan an beeku keessatti qaama wajji jiraachuudhaa fi kanan qaama yeroo san bira hin dhaabbatin kan ammoo gabaasadhaa fi wareegama isaanii san hordofuudhaan guyyatti quba qabu. Keessaa tuttuquu barbaada. Kana waan jedhu jaallan godina dhihaa hanga tokko odeessa yoo taate malee waan an qaama bira hin jirreef maqaa isaanii yoon tuttuquu baadhellee isin akkasitti kana hubattaniifan dura hubachiisuu barbaada. Kalamaffaa
garee seenaa gootota awwaaluuf tattaafataniin tuttuquu barbaada xiqqoo yeroo gabaabduudhaaf. Jaarraa abbaa gadaa bara 1936 Harargee bahatti laga Raamis keessatti dhalatuusaa amma durallee namoonni irra deddeebi'ee himaa turanii seenan lafa kaayaaf. Jaarraan osoo mana barumsaa keessa jiru nama tattaafataa, nama gitaa warra mootummaa Habashaatiif gugguufu keessaa dhalatee gita isaa sanii mormee ummata ofii jaalatuu fi barattoota kakaasuudhaan faallaa abbaa dalagaa ture keessaa tokko. Akkasuma bara 1960 naannoo ona ituudhaa Asaboota lafa jedhamu abbaan isaa qalaada guddaa asii qaba. Ummata asii kana keessa dhufee naannoo kana ummata mootummaa Itoophiyaatiin loluu irratti beekamoo ta'an kan akka Haamidoo jedhamu yeroo sanitti nama jiru. Majjilootii fi Jawwee namni jedhamu duraan lolaa turanii. Haalleen kana waan dhaga'eef seenaa naannoo tanatti seenaa Oromoodhaa manguddoonni bibbeekan aadaa gadaa waan jiraniif isaan kanallee hubatuu fi baratuuf naannoo tanatti ol gale. Haa ta'utii naannoo tanatti ol galee haga tokko akka turetti lafa guddoo waan qabaniif qotanii booda mirga Oromoodhaa ammallee tattaaffii mirga sabaa kana waan qabuuf paarlamaa keessanan tattaafadha kan jiruun dorgommii seene. Mootummaa namni Oromoodhaa isa fide mootummaan ammoo sanduuqa isaa Amaaraaf garagalchitee kennite. Kanaanillee jaraa wajji akka dalaguu hin dandeenye of hubate. Seenaa naannoo tanaa keessatti namoota seenaa loltummaa qaban waan dhagahee jiruuf jecha isaan kana qoratuudhaatti bobba'e. Achumaanuu boodarra ni danda'ama jedhee qawwee akka Chokosii fi Bintoof Minishir jedhan kana lama mukas uummatarraa argachuudhaan nama wajji ka'ee boodarra gara Baalee bara 1962tti gara Baalee ce'e. Yeroo san keessatti namni Oromoo ilmaan baalaabbaatotaa keessallee inni warra sadarkaa olii kan fixooraarii waan ta'eef barumsa gaarii harkatee barumsa isaa saniin taa'etan tajaajilamu osoo hin jiin of kennee ummata laftirraa fuudhamtee fincilee qawween lolataa jiru Oromoota Baalee bira dhaqee jajjabeessuu fi waan silaa beekumsa isaatiin gargaarumsa barbaachisu gargaaraa nama ture keessaa tokko. Bara 1968 Somaalee dhaqanii akka waaqindeessaniif warra san biraa ka'ee gabbu'e. Somaalee keessatti haala Somaaleen ilaalcha Somaalee shan jedhu ka Oromiyaa Hawaashii gatti Somaaliyaatti dabaluudhaa hubatee isaanii wajji dalaguun akka hin dandamne beekee namoota illee hubachiisee sana booda bara 1970tti gara biyya Arabaa ce'e. Biyya Arabaa san keessatti waan garaagaraa irratti bobba'e. Ganna tokko keessatti dura warra Filistiinotaatiin wal barate. Leenjii waraanaa namoota haga tokko maadhee tolfatee namoota gara 40 isaa wajji 41 leenjii waraanaa waliin fudhatan. Baruma san keessa namoota Oromoo kan achi duraan jiran akka Ilemoo Qilxuu fa'aa fi kan akka jaarsa keenya Hussein Suraa fa'aa wajjin walitti dhufanii maadheen achi keessa jirtu wajjin ABO maqaa jiru kana mallattoo
faajjiidhaa fi alaabaadhaan wajjin baasanii addunyaarra afaan garaagaraatiin facaasan. Baruma kana keessa naannoo Yamanitti yeroo achi deebi'an mootummaan Yaman warra Itoophiyaatiin wajjin waan walii galtee qabduuf akka dafanii achii ba'an ajjatti kennite. Akka duraan sagantaadhaan naannoo Asab kanaan bahuu ka barbaadan hin mijjannee fi kaanii karaa Somaaliitiin qaceelan. Bara 1970 kana keessa Jaanuwaarii 10 guyyaa 8 Somaaliyaa seenan. Somaaliyaa keessatti bulanii ganama yooni baana jedhanii sosso'an daangarratti lollitti baname. Namni guyyaa Jaanuwaarii guyyaa 9 namni Ramadaan jaamu jalqaba isaanirraa wareegamee namni 40 jaarra wajjin qabamee mana hidhaa seene. Mana hidhaa san keessatti illee nama mormataa ture kan maqaa Oromoo hin cabsin dhaadannoodhaan jeneraalota fi mootummaawwan pirezidaantichi wadhaqee dubbisuun seenaa Oromoo dhaadateetti himuu malee takka hamilee hin cabin ture. Sana booda elemoo qawween isaanirraa hafti waan achi jirtuuf isaan hidhamanii dhageenyan tattaaffii isaatti fufee karaa carcaritti dhukaasa waan eegaleef mootummaan Somaalee kanaan baaraquudhaan maaddee biyya keessatti yeroo san jaaramteetu jira. Isaanii fi maaddeen biyya keessaa wal quba qabanii maaddeen bu'uuraa adda bilisummaa Oromoo kan jennu jechuudha. Wal quba qabanii kanaan elemoo qawwee fudhatee karaa Asabiin seenee isaan qunnamee dirree seenee qawwee dhukaase. Saniin Somaaleen baaraktee maaddee san qunnamuudhaan akka jilli tokko isaan bira dhufee waliin haasawanii waliin waaqindeeffatan yaamte. Akkasiin maaddee bu'uuraa keessaa namoonni haqi tokko ka'ee Somaalee dhaqee jaarrallee yeroo tana hidhaa bahe isaanii wajjin wal arge wal haasawan akka biyya seenee waraana qawwee lemoota duraan dhukaate san taafte bakka jirtu fuudhee qabsoo hidhannoo eegalu murteeffate. Namoonni isaan wajjin hidhaman waliin deemuu hin dandeenye isaan namu karaa mana isaatti galee inni bara 1976 biyya seene. Biyya seenee naannoo Gobeellee seenee qubate. Achi firoowwan isaatu jira. Namoota isaa wal bebeekantu jira. Bifa darasaa fakkaateen achi ka'ee watar hanga tokko bubbulee ijoollota haga tokko fudhatee amma lafa namatti bobbaasee qoratuudhaan naannoo qumbii yookaan ifuu anniyyaa gaara tokko jira ka bishaan keessa jiru. Gaarri suni magaalaa Burqaarraa sa'a 2 deemsisa. Naannoo san dhaqee qubate. Achitti qabsoo hidhannoo eegale. Sanirraa qabsoon tun babal'ataadha. Har'a geesse adda bilisummaa Oromoo maaddeen bu'uuraa tan Finfinnee keessatti bu'uurfamtee yeroo mootummaan Haile Sillaasee garagaltu maqaa icaatitti of moggaasuudhaan mormii isaa karaa seeratiin itti fufna jedhanii kan isaan qaban hoggaa mootummaan itti dammayxee tokko tokkoon guuruu eegaltu. Bu'uura ta'ee fi isa biratti gabbaanii qabsoon akka jiraattu taate. Akka kanaan jaarran abbaa gadaa bu'uureessaadhaa fi nama jalqabumarraa qabsoo Oromoodhaa maqaan adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo isaan waamamuudha jechuudha. Waldiddaan yeroo gabaabaa keessa dhuftullee boodarra nama yeroo ulfoodhaa tattaaffii gaarii argisiisee maqaa Oromootiin adda bilisummaa Oromootiin wajjin illee rakkoo duraan turte fixachuu irratti qooda guddaa kennee waliin fixatanii haala gaariidhaan osoo jiruu nama wareegamee jechuudha. Kan biraa akkasuma elemoo qilxuu namuu ni ja'a. Nama akkam ture maal ta'e?
Elemoo qilxuudha bara 1973 biyya seenuudhaan qawwee kaase. Qawwee jalqabaa bara 1974 naannoo Hardiim Jirimee lafa jaamtutti lolli baname. Isa kanallee keessa dheeressuun barbaadu hogganamani siima yeroo ittiin qabu. Ayye margadheen fakkaadha. Naannoon Jirimee jaamtu tun naannoo garaa Hardiim yookaan immoo Hawaashitti asaanti. Ol dhiyaatti gara Arsii kanatti jechuudha. Naannoo Oneetuu kana gara Arsii kanatti ol dhiyaatti. Naannoo kanatti duraan ji'a lama akkas leenjifamaa turre leenjii fudhannee akka ol deebinee qunnamtii karaa Finfinnee kanaan walakkeessa kanaan ummatoota mootummaa Habashaatiin wajji jiru wajjin hariiroo akka tolfannee Fincilli keessas godhamee lolli alaanisti banamuuf qindeeffachuudhaaf naannoo karaa Hawaash kanatti ol yaana turre. Yeroo bakka tana geenyu abbaan lafaa tokko malkanyaa gaafa turu ummata keenya lafarraa fixaa ture. Midhaan guddaa baasee ummanni ganna 3 beela'ee waan jiruuf midhaan kana baasee inni naggaatitti gurgurate. Ummanni inni irraa guurate horii siif kennina nuun dhiisi midhaan kana yeroo jaaniin horiin uffataadha gatiin aan baasu jee didee naggaatotatti yaamee gurgurataa jira. Ummanni immoo beelaa dhumuuf ta'a. Maallaqa bitatuun hin qabu waan nyaatee dhuguu hin qabu midhaan isaanirraa waliin qabee baasee kara biraa oofuu deemu. Ummanni nutti himi dhufnee gooroota kara dhaabbannee gallaalle. Yeroo arginutti edemo waliin nu qabee tarkaanfii fudhannaa jedhame. Ammoo namni xiqqoo waa xiinxaluu ni jira namni lamoo akkas yaada kennate. Lakkii yoo har'a qawwee dhukaafne sagantaan keenya mili akeekni keenya milkaa'uu hin danda'u. Waan kana jabaanni garaa qabanni garaa jabeef jabeessine haa bira kunnu jennaan bilisummaan nuti baaneef ummata kanaa fi odoo isaan ummanni dilli kun beelaa dhumu namtichi kun asii saffaratee yoo deemu nuti wanni deemnuuf hin jirru tarkaanfii fudhatu qabna. Hayyee jennaan sagalee nuti hundinuu qabu dhukaasuu feena yeroo sanii itti harka ol baafa akkasitti lolli sun baname jechuudha. Bara 1994 September 5 lolli maayii xirrootti nuti nu mudate jechuudha. Inni kun xirroon tun lafa duraan illee irra turre waan ta'eef lola kan osoo nuti quban qabaanne halkan rooba guddaa keessa deemaa bullee namoonni nuti wajjin deemnu garii reefu magaalaa ba'anii deemuu hin danda'anii lafa laga gola xirroo tana jechuun lafa akka baddaa gurraatti lafa miilli namaa gasseenu keessa deemaa innaa roobaa. Kana naannoo takkatti roobnutti guddannaan rooba qobanne rooba qobatu beektanii miika ofirra kaanii waa ofirra kaanii ofirra dabarsu jechuudha. Rooba san qobatuuf xiqqoo gattetteenye yeroo ol kaanu miika san ofirra hurgufne edaa gandi kun ganda guddaadha. Saree guddaa qaba bakka takkaa wacci. Saree kana dhagahuudhaan duraanuu guyyaa waan nu dhaga'aniif halkan edanaa biyya hundatti iyyatanii galamsoo baddeessaa booqee qawween jirtu hundi edanumatti waliin gahanii ganama bariisaa shiftoonni naannoo san jiruu jira Amaara sun faana nu dhawee nuti immoo nama dadhaboo gojjoota wanni takka bira waan keenyeef dura namoota sanitti dhuftee nama sana ajjeefte sanirratti lolli baname. Edemos jarjaraan nama hamilee qabu nama onnataa nama argitanii qawwee fudhatee ofiif magaalaa seenee Amaarota mana isaanitti dhuganfaatti seenee buna dhugee keessaa bahuudha jechuudha. Qawwee harkaa qabu sorratti hin garre. Nama qotee bulaa reefu miskiina fakkaata. Qaamni isaatis haphii gabaabaa huccuu objektii dargaggoo ofirratti uffate. Nama reefu ooyiruu keessaa bahee malee namni nama biyya Arabaatii dhufe juun hin jiru jechuudha. Akka kanaan nama tattaaffii hangasii godhu nama nyaataa dhugii keenya ofiif nu godha. Ana namni xiqqaanii ganni yahuda jaa'u guunne anaati isa jala deemee waan inni dalagurraa baree boodarraa mul'awwaa faaf barisa faaf feeshuun ruusa kana faaf feelu gandarraan fudhannu nama ofii dalagee nu nyaachisee qabsoo san eegale ture elemoo nama akkasiiti. Guyyaa sanigaa
maasii lafa qotamte keessatti dirrratti rasaasni argate garaa isaa baqayse nama tokko bira jira namni kun moggatti addaan lafti boqqolloo waan ta'eef adda facanii gobla gaara qabatan inni walakkaa tanaan fiigee raasatti bahee rasaasni isa argate nama tokko isa bira jira ni kufe shurraaba isaa baafatee garaa isaa hidhate aboo ati deemi jeeni qasnaa isaatti kennee kaartaa lama fuudhee of bira naqee bombii baafatee ajjeese tokkoon guuraa oole boodarraa fatnoo daraashummanni jedhamu meeshaa gurguddaa fi dannoo guddaa qabu ka tooftaa waraanaa beeku ka Israa'eleen jifteetti dhufe jarri kun rasaasa guddaan yeroo marsanii adeeman kottaa jeen harkan kenna tooftaan beelolaa hin beekan inni hanga tokko Falastiinitti baratee ture kottaa jeen dhufanii marsanii amma qawwee darbe amma ori'anii gubbaa dhufan nama torbaan namni torbanu isa bombiin fuute jarallee fuute waliin dhuman akkasitti nama wareegame elemoo nama akkanaati guyyaa san fakkii gaarii ta'e hin jiran nama qabsoo hidhannoo elemoo san dhufee gadhaabe guyyaa biyya arabarraa dhufee galamsu dhufu mana isaa seensisee nama guyyaa tokkotti buna magaalaa galamsoo keessatti kuntaala 100 bitu yeroo sanitti hundee jechuun nama qabaataadha yeroo sanitti horii isaa san hunda fudhatee elemoo wajjin dhaabbatee waliinis gaaratti bahe qabeenya isaa san hunda dhiisee Oromoof wareege yeroo san keessatti ammaa miti beeka ammaa namni godhu hin jiru yeroo san keessatti nama godhee fi guyyaa san immoo nama reefu magaalaa bahe nama taphataa jechuu fi qaamni isaatti furda waan ta'eef deemuu waan hin dandeenye warra marraa duratti rasaasni argatee du'e keessaa tokko jechuudha. Akkasuma nama Mahadii jedhamu Somaaliirraa dhufe inni Hararitti dhalate Oromoo Qaalluu jedhamtu kan immoo dubbee Somaalee fa'aa uga fedhan himatan ammoo nama Oromooti jechuudha afaan Oromootis kullu beekaa inni Falasxiinii fi Kooreetti barate kumaandoodha kopaasaa gaara taa'ee namni elemoo irratti nama guuraa oolee nama maqaa himan kana nama 70 oltu guyyaa san dhume san hunda fixaa oolee nama sanii rasaasa 160 isaa fixateeti hamaayyitiin of dhawee jechuudha nama akkasiiti namoonni qabsoo Oromoo jechan hayyee akkasuma warreen jaarran erga biyya seenee yeroo jaarran marraa jalqabaatiif biyya seenu dura qabsoo hidhannoo wajjin eegalan keessaa namoonni dura isaan sadarkaa miseensa gumii sabaati namoonni amma isinii himu taa'u kunis miseensota gumii sabaati ammoo ajajoota waraanaatis loltuu dhugaatis warra of kennoo qabsoo tana akka biqiltee as geessu godhee namoota nama maqaa dhadha'u kana jechuu dandeenya. Kan dura akkuma reefu jaallenna dura tuttuqee osoonii eenyummaa isaanii hin tuqne dabruu hin barbaadu guyyaa goototaa kana kan irratti maqaan guyyaa dhuma isaanii irratti godhame kun namoota akkamii eenyufaadha isaan kan jaamu tikko tokko isinii tuquun barbaada. Bara 1981 April 15 Sinyiille lafa jamtu Somaaliyaa naannoo Ogaaden daangaa Oromiyaati naannoo tanatti waraana Ziyaad Barree kan faca'ee maqaa gosaatiin qubatee taa'u argatee isaan kanaatu jara kana ofitti fuudhee san dura
Somaalee biyya seemu saamuuf ol baate ummanni maabaraa rukutee waan deebiseef dhaabaa otukkas godhe kan juuf xiiqidhaan edaan malaan akka karaa san isaan dhufan namni isaaniif dalage haala san dalaguun jarri sun karaa san deeme shiftoota humna ziyaad barree kumaandoodhaa fi waan akkasii kan naannoo Ogaadenitti hafe keessa mudatanii isaan kanatti dhaqan isaan harka bu'an jechuudha. Tokkoffaa Jaalbariisoo Waabee yookaan Magarsaa Barii dhaloonni isaa Baale boorri isaanii warri isaanii warra gaafa Finfinnee uuman achirraa buqqa'ee naannoo Baalee qubate. Namni kun nama akkami? Hooggana dhugaa, nama hayyuu, nama suuta dubbatu, nama yoo deemullee lafa hin qoonne jechi isaatillee nama hin qoonne, nama ummatatti yoo haasa'u mammaaksa isaa tokko qabna. Cunqurfamaan akka kubbaati yoo lafatti gadhiisan samii keessa ol deema, hanga dhiitan samii keessa ol deema jechuun cunqurfamaan mammaaksa isaati. Nama hayyuudha, nama akkasiiti jechuudha Magarsaa Barii. Lammaffaan abbaa xiiqiin sarmuu jennaanti abboomaa mitikuu Finfinnee keessatti dhalate. Nama beekamaadha abbaan isaatis Finfinnee keessatti. Nama barumsa gaarii baratee yuunivarsiitii yeroo sanitti fixatee mana barumsaa keessatti baarutti aanee turee ijoollee mana barumsaa keessatti fincila garagaraa keessatti qooda fudhatte keessaa tokko jechuudha. Dardara yeroo sanitti hamilee nama qabu. Nama waraana wajjin shummoo bilcheessuuf taraa galee waliin dalagu. Hoggaa yeroo waa qindeessuu geesse Bariisoo bira dhaqee waliin qindeessa. Nama barreessaa dhaaba kanaa ta'ee jechuudha ifa leencoo alatti ba'e. Nama rasaasa warra leenjii waraanaa fudhatee wajjin walqixa seenee leenjii fudhatee waliin walqixa dha'ee rasaasa dhayisa rasaasatiin tokkoffaa ba'u jechuudha. Nama of kennaa akkasii hoogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo kana shaffisiisan jennee abdataa turre jechuudha. Sadii Doorii Bari'amoo Higgazuu Bantii naannoo Ambooti. Inni kuni paayilota mootummaa Haile Sillaasee keessa ture. Qabsoo ol kennee gaaratti ba'e qindeessatis ture. Ajajaa waraanaa gaarii ta'a. Akka gaariitti lolchiisee mootummaa keessa warra jiruu fi as kan dirree jirullee walitti hidhee waa dalagaa jennee nama abdannu nama qooddinu ture. Gadaa yookaan ifuu Damissee Tacaanee nama Shawaa keessatti dhalate. Nama mootummaa Haile Sillaasee keessatti sadarkaa hojii olaanaa keessa ture. Dhaaba keessattis immoo itti aanaa hayyu tureeti. Itti aanaa Bariisooti ta'ee sossoosaa ture. Hojii lama qabaa. Birkii beeksisaa Bololaatis isaa qindeessa nama yeroo jaarraan fottoqesan humna itichurratti waraanatti aanee sagantaa garagaraa qopheessuun haala qabsoodhaa qopheessuudhaan waraana hamileessee kakaasuun yeroo yerootti seminaara torbaanitti taraa galchee barsiisuudhaan qooda isarraa eegamu olaanaa kennaa ture. Hoogganoota ajaa'ibaa dhabnee jechuudha. Falmata yookaan ifuu Umar naannoo Harargee naannoo Haramaayaatti dhalate. Duraan hin sirballee ture. Dhaaba keessatti godina bahaa bakka jaarraadhaa dura taa'aa ture. Dura taa'aa godina bahaa ture. Nama lolee lolchisu irratti of kennu loloota hunda keessatti Soomaalillee daqiiqa wayii hidhatee dhufee nama lolaan beekamaadha. Nama akkasii faadhamne. Irra aanaa Qacalee yookaan Abdu Maalik naannoo Gaara Mul'ataa Baddannootti dhalate. Muraasota Arbaa Guguutti jalqaba Galaasaa fa'aa wajjin ol laqee abbaan muraasaa isaa.
Faafam doyyoo nama naannuma baha kana dalate kan sallee beeku baadhu ajajaa waraanaa itti ajaju koree waraanaa dhugaasaaf wajjin nama gaggeessaa ture loltuu ajaa'ibaati nama Soomaalillee dhaqee qawwee hidhatee qawwee hidhatame san waraana hedduu fuudhee dhaabattiin gale keessaa tokko jechuudha. Akkasaniin namni 4 ijoollee Haayidaati maqaa isaanii yaadadhu namni 11 achitti wareegame sun akkas jira jechuudha. Bara 1983 miseensota gumii sabaa qindeessaa sirneessaa yookaan Khaliil Haaji Bushraa nama jalqaba yeroo jaarraan bahuu Oromoon ijoollee uraa 12 fixattee dira dhawatti barate abbaan isaa baalabbaa ta'anii ture. Inni osoo abbaan isaa baalabbaa san ta'ee jiru osoo abbaan isaa mana jiru ka'ee jaarratti dhaqe. Leenjii garagaraa fudhatuudhaan nama waa hundatti faxina tahee ajajaa waraanaatii fi leenjisaa waraanaa tahee namni kuni duula wayyaanee duula mootummaan dargee nutti bantu hedduu muraasa lama galgalaa ganama leenjisee qaruudhaan kumaandoo fedhan hogga fidanis cabseetuma deebisu boodarra Taraaraa Birgeet kan jedhamu naannoo Eertiraa daangaa warra mootummaa Eertiraati warra ribeeltoota Eertiraati lolu achi gad deebisanii isaan san birgeetii tokko nutti fiduudhaan birgeetii san guyyaa duraa amma qaqqabnee finna jettee uummata keessa shiraadataa dhufte kottaa jennee bakka qabachuudhaan ijoollee lolchisuudhaan qaanessee faffacaasanii nama deebise. Guyyaa lammaffaa immoo humni sun mala jijjiirrattee karaa tokkoon osoo hin ta'in lola kaleessarraa arguudhaan battalaanitti deemtee isuma lolchiisaa kana barbaaddee lola biraa dhiiftee isa dhooyte. Guyyaa san du'e. Jayna akkasiiti jechuudha. Namoota akkasii dhabne. Nama qabsoo tana keessatti hoggana waa hunda irratti hoggana ta'a jennee abdataa turre jechuudha. Abdatan rabbuma akkasitti dhabne jechuudha. 1983 Juukii Bareentoo intala Oromoo barumsa naannoo Haramayaa turtee achitti lattee guddattee ishiin warri isaanii karaa dhihaatirraa gaggale kolleejjii Haramayaatti baratte. Barumsa ishii fixattee baate. Duraan Ihaappaa wajjin baatee ani Oromoo dhattee Ihaappaa gantee gara dhaabbata bilisummaa Oromootti jijjiiramte. Yeroo hangachi keessa jirtu gaafatamtuu siyaasaa waan dokumentii siyaasaa kana barreessutti dandeettii gahaa qabdi namoota taligurratti diinagdeetti illee godhamtee turte nama of kennituudha jechuudha. Haa ta'uu walgeettii koree jittuu takka naannoo takkatti isaanii taa'aa jiru diinni dhagahee dhufee marsuudhaan lola san keessatti wareegamte. 1983 leenjisaa nama jedhamu Hasan Alimaa jedhama naannoo Arsii gololchaa kanatti dhalate. Dabballeedha nama harkisaa hunjiraa tokkoon naafati garuu dabballee dargii yeroo sanii ture bahee qabsootii yaafaan qooda kenna jedhee ummata ofii kakaasaa barsiisaa achi ga'e. Osoo qaamni kiyya na irruudha jee hamilee hin cabin akkasiin qabsoo Oromoo keessatti qooda gahaa inni kenneen beekamuudhaan filatamee miseensa gumii sabaa ta'e. Innis guyyaa Juukii wareegamte kana wareegame. Bara 1983 Gishu Muhammad Usmaan inni kuni duraan hawwisoo naannoo Somaaleetti warra yeroo fincila baalee san bahe keessaa ijoollee barattoota achi keessatti hawwisoo fi kana qopheessuudhaan aadaa Oromoo agarsiisuudhaan waanuma Oromoo kana akkaataatti jiraatu tattaafataa ture. Booda akkasitti bahee karaa baaleetiin dhufee aabaatti makamee haala isaatii fi sosso'a isaatiif dandeettii isaa hubachuudhaan miseensa gumii sabaa ta'e guyyaa kana wareegame. Bara 1996 irraa haga 1987 Wayyeessaa Doonjoo Zarihuun nama jedhamu naannoo Ambootti dhalatee
namni kun dararaa garaagaraa arguudhaan qabsoo Oromoo keessatti waan sila namni argus arge boodarra lola ajajaa waraanaa buuttallee ta'ee humna jalaa takkaa osoo hin hafin yoo guyyaa tokko baqadhu jenneen osoo hin boqotin nuyi keessa dura waraana akka gaaritti beenu nu dura dabree fiiga ani faana addaan hin baanu buttaa tokko keessa waliin turre yeroo dheeraaf boodarra immoo humna duulchisuu irratti adda baanee akkuma adda ba'een wareegame ani redduun irraa nafuu dadhabee nu gaasan namni kun hedduu waliin jira mee sa'a isaa tana atummaan qabu nama biratti hin kennu jee sa'a isaatti nan yaadataa ture nama of kennaa dhugaati namoonni gariin kennaa ajaa'ibaa qaba kennaa ijoollee waraanaa kana ilmaan qotee bulaa irra guddata waraana keenya keessatti barsiisuudhaan bakka inni gattaa'etti namni 4 5 6 7 marse ani ittiin qoosa tambootana itti dhugaa abo dhiisi waan biraa hundaa hodhamne takkitii tana lafan keenyu naan jedha nama akkasiitti namne jechuudha. Leencoo Elemoo taphataa ajaa'ibaati miseensa gumii sabaati naannoo Haramaatti dhalate naannoo barsiisaa naannoo kolleejjii Arabaa kanatti barsiisaa ture boodarraa dhaabatti nama jalqaboota duraasan qindeessaaf itti aanee makame keessaa tokko jechuudha. Innis naannuma mulluu sanatti wareegame. Odaa milkii kuni ijoollee naannoo Arsii gololcha yookaan ifuu warguu lafa jaamtutti dhalatee guddatee isaan Arsii keessatti warri isaanii warra abbaa bokkuu jedhamiini lammaffaa nama immoo waa'ee urjii kana akka gaarii beeku nama waan saniin dalagu jechuudha. Dhaaba keessatti beekamaadha. Itu waa hedduuf abdachaa turre garuu lola keessatti of kennaa fi jaba guddinaanis kayoo namni isa biratti kufee nama lamaa wal fuudhee deemnu nama ajaa'ibaati. Warreen akkasii kana qabsoo kanarratti nyaadhamee dhume Oromoon namoota har'aa nama dhaban muka dhaaban jedhanii namoonni hedduun bakka isaanii bu'ee nuti booroositoota faajaa akka dhageenya. Akkasuma Addeessaa Waaqoo naannoo Dartaritti dhalate inni duraan nama warra huccoodhu maabara huccoodhu warra waldaa huccoodhu kana keessa ture nama humna waraanaa tana xiqqaa guddaa akka abbatti waraanni wajjin jiru akka abbatti ilaalu kayoo inni bira jiraate ilmaan abbaan bira jiru waan sodaanne. Ijoollee akkasii ture jechuudha. Turee Willoo naannoo Dadarittidha naannoo Wataritti dhalate loltuun nama walaloo amma sirbitoonni gariin sirban walaleessaa ture. Jaaljiisaa Ciibsaa akkuma san nama naannoo gara mul'ataa kanatti dhalate akkuma Turee Willoo nama waraana kakaasuun lolchiisuun walaloo walaleessee sirba aadaa kana hawwisoo qopheessuun tattaafatu waan garagaraa dalagu jechuudha waraana bilisummaa Oromoo akkasuma miseensa gumii sabaati ajajaa guttaati. Gaaddisaa Roobaa naannoo Labuu kanatti dhalate warra isaanii duraan karaa naannoo Haramayaa kanaa ol galan inni kun nama jidduu miseensotaatii fi jidduu hoogganootaatis dalagu qunnamsiisadhaan naannoo Somaaliyaa kanas deeme nama jila qabsaawotaa kan dhihatti taa'es irratti argame lolchiisaa ajaa'ibaati lola waraana guddaa naannoo gaara mul'ataa Anniyya keessatti humna guddoon dinnitti marsee isaa qarree gubbaadhaa ajaja kennu rasaasni dhawe. Humni isaa wajji jirtu isaa dhaawamee agarre inni qarree bu'e. Qarree bu'uu bakka san dhaabbataa malee qarree inni itti bu'e keessallee ergasillee sakkattaanee dhabne nama bakka lafeen isaa buutee dhabne. Bara 1998 isaan kun Bareentoo Dooyyoo miseensa gumii sabaati nama jila qabsaawotaa dhihaa dhaqe.
Gabbisa miseensa gumii sabaati dhiharraa gara bahaa dhufe. Kormee miseensa gumii sabaati jila qabsaa'otaa keessatti warreen filaman. Diimaadhaan wajjin dhufan naannoo Ogaaden diida waaleetti lafa jamu keessatti lolli guddaan ganama subii osoo deemanuu waan itti bari'eeme marfaman. Sanduuqa ijaaranii lubbuu diimaa hambisuuf of kennanii osoo lolanii lola of duuba deemaa sanduuqan osoo lolan diimaa faa achi baasanii isaan ammoo taankiif madaafa marfamuudhaan odoo ittisanuu isaan kana lubbuu baasuuf ofii baqaysanii humna san lolchiisaa bahuu odoo danda'anii isa baasuudhaaf jayinoon akkasii namni dilli kun wareegame. Isaan qofa osoo hin ta'in miseensonni nama lakkoofsan hedduu ta'an achitti dhabaman gariin madaa'ee harka diinaa bu'e. Bilisummaaf je'eeti hoggana keenya je'eeti isa gaangeen oofan ofii lafa deemanii isaa wajjin lolan. Dhufee nu bira yeroo jiru gaangeedhaan goora hunda baafnee buufna. Hogganni hayyu tureen takkaa gaangeetti feenee galaasaan oofne nuti. Isa gaangeedhaan oofaa turre akka nugusa keenyaatti. Nugusa Hayilasillaas nugusa warra Habashaa nutti ta'e namna. Ajaa'iba kunis waan ajaa'iba baranaati waan goonuu qabnu. Bara 1981 garbara 1989 gamteessaa sirneessaa nama qindeessaa sirneessaa yeroon ammanaa bahu joolleedha. Ani manaa baanaan kophaa ciisu dee'u kanaan galgala deemee maadhee ijaaru na jala bulaa raffiseen biraa deema. Booda gaaf tokko anaa deemu dhagaye gaafa lammaffaa ka'ee taa'ee na eege si jalaa naaf jedhe bakka takka geesse hin deebi'e hin galu jedhe. Gaafa kana sabooti yeroo jilchaffaan dhufan achi geesse hin galu jechuun na jalaafe dhaaba keessatti guddate qindeessaa santu guddise leenjii waraanaa akka gaariitti fudhate. Leenjisaa waraanaa ta'e ajajaa waraanaa olaanaa fi miseensa gumii sabaa ajaa'ibaa ta'e nama miseensota Somaalee keessatti Jibuutiidhaa fi ijoollee gaayyaalota mana namaa cabsitee seentota hunda walitti qabnee lolchisuudhaaf hoggaa barsiifnu nama humna akkasii eenyutti aligajanii of keessaa hoggana keessaa dhimne isa sanitti erganne. Somaalee keessatti hogga Somaalee mootummaan Somaalee madaafaa fi taankiidhaan humna riphee lolaa warra kulmis dhoowwatuu dadhabdu hogga isiin kaampii keenya weeraruuf dhuftu ittisuuf itti seenu bakka mootummaan qabsiisuu dadhabde bara guutuu ji'a jaha guutuu homaarraan asareen torbaan tokko keessatti buqqisee baasi magaalaa keessaa humna xiqqoodhaan. San Somaaleen itti hinaaftee amma ajajaan akkanaa kuni nu tuffachiisa kan jiruun madaafa bakka inni taa'utti itti gaddisuudhaan madaafni sammuu sarara bu'ee bakka isaa ittaan dhabamsee jechuudha daaraa godhe. Gamteessaa sirneessaa nama akkasiiti. Ahmad Muhammad Saadiqee Jamaa laga Arbaa Harargee karaa Onaayituu kana keessatti dhalate. 1991 Gammachiis Dhaabaa yookaan immoo inni bakki inni itti dhalate Finfinneedha. Warri isaanii qabaataadha. Nama achitti barate yuunivarsiitiitti kolleejjii keessa yuunivarsiitii keessaa ba'anii dhufan isaaf hin adii gammadaa guyyaa tokko dhufan. Nama waa hundumaahuu sadarkaa miseensa waraanaa saglirraa kaasee buttatti cibirrattis deemee guddatee miseensa gumii sabaas ta'ee lolee lolchiisaa ta'e lolarratti mallattoodhaan nama himamu ture. Inna lolchiisummaa isatti beekamu isatti waraanni yeroo inni taa'ee har'a bobbaa garanaa bobbaana jedhe yeroo inni koofiyaa isaa takkaa fuula dura dabarsa takkaa cinaachitti kaaya qabbanaan adawaa jaa koofiyaa tana malee deemu yoo takkaa duubatti deebisa mallattoo kanaan har'a lolu akkanaan seenuu deemna jedhee beekaa jechuudha. Nama of kennaa fi jeena murataa nama shaffisaadhaan humna shaffisiisu beekamaa ture waraana bilisummaa Oromoo keessatti. Garuu lola gurguddaa fi hamaasan keessatti hin duune yartuu wayyaanee waliin haasofna jee itti dhaqeeti wanni gadheen akka hin qabne ajjeefte jechuudha.
nageellee Booranatti wareegame. 1992 ibsituu Magarsaa. Ibsituun tuni qabsoo bilisummaa Oromoo dubartiin takka keessa hin jirre bara dheeraa nu keessa turte. Yeroo jaallan sinyilitti dhabaman kana tura makamtee hanga namni nurraa dheessutti ishiin nu keessa kophaa jiraattee mutaattii fiitti bindee odoo tajaajillu takkittii teenya osoo jennuun jabaattee boodarraa karaa godinaa dhiyaatti ergamtee achi turtee achitti miseensa gumii sabaa taati. Gaafa chaartarii warra chaartarii taasisanii wajjin Finfinneetti dhuftee hojii diinagdee gaggeessaa turte. Achitti dibdee nurraa duute. Akka lama himanii takka namaa sumii ajjeesa jaamaa takka na ofiin dhukkubsattee jaa odoo dirreetti gadi hin bahin akkasitti Finfinnee keessatti hafe dirree qabsoo keessatti bara dheeraa osoo deemtu tanumaan ta'een dubartiin Oromooti akkasitti qooda barbaachisu kennaa turte jechuun kennisiisas turre akka barbaachisu nutti baanee godhuuf ammoo qabsoo Oromoo ulfaattu waan taateef hedduu dubartii ni xiqqeessin hanga jiru immoo qabaa isaanii goonee mirga isaanii eeynee jiraachisa turre jechuudha. Bara 1992 Tujii Raggaasaa biyya Araballee ture, Jibuutillee ture, biyyoota kan hunda keessatti maadhee jaaraa uummata sossoosaa nama ture boodarra dirree qabsootti firraa bahee hoggana ajaa'ibaa ture. Annija keessatti wareegame. Bara 1993 Burisoo Boruu yeroo dura jaarran garatti bahe nama daritti dhalatee abbaan isaa nama seeraa ture. Obboleessa Yaddiiti har'allee obboleessi isaa qabsoo transqeedinatti qooda ol kennaa olaanaa dalagaa jira. Akkasuma obboleessaa tokkollee nama Awustiraaliyaa bahee ijoolleen hundinuu qooda ol kennaa dalagaa turte. Inni immoo nama of kennee yeroo san mormatee ijoollee Amaaratiin wal lollaan dhawee ajjeesee biraa bahee jechuudha. Ajaa'ibummaa qabaachuusaa yeroo yaabbaasan saniin yeroo jaarran faan dura seenan san nama eegalee karaa dabballummaatiin akka gaariitti humna sossoosuun barsiisuun qooda olaanaa kennaa ture. Akkasuma booddaarraa miseensa gumii sabaa ta'ee miseensa gumii sabarraa gara miseensa waajjira siyaasatti ol guddate. Walgeettii booketti godhamte guddoo keessatti qormaan irratti deemee booda isaanii bakka takkaa jiru dhugaa safaa wajjin jiranii marfamanii qarree takkarra jiranii qarree tanarraan diinni qarreerraa gara lachuu nutti dhufe fuula duraanis itti dhufe qarreetti bu'uu dirqaman. Qarree bu'anii dhugaa sanfaan qarree jalarra labbaa yoo deebi'an inni ijoollee wardiyaa isaatiin gabbu'e diina walakkaa bu'e. Diinni sun dhukaasatti ban ijoolleenis waliin teessee lolte dadhabnaan booda bombii ofitti bananii isaan hundinuu achitti wareegaman. Nama jeenummaan lubbuu ofii baasuun barbaadin Oromoof jecha diinni erga qabee uummata keessa isaan ofirra of ajjeesuu filatee jechuudha. Hogganni akkasiiti qabsoon Oromoo. Hogganni akkasitti of kennaa saniin as geesse. Waan namni ganda keessatti itti abbaa ta'uu miti jechuuf jedhe. Bara 1994 Guutamaa Hawaas nama maadhee bu'uuraa keessallee ture miseensa gumii sabarraa gara miseensa waajjira siyaasatti ol guddatee miseensa waajjira siyaasaatii fi gaafatamaa zoonii boodarra yeroo chaartaraa kana gaafatamaa zoonii kibbaa ta'uudhaan anaa wajjin naannoo tokkotti ramadamne. Lola guyyaa 3 deeme kan guyyaa duraa lolaa oolamee cincaan baarotaa afaan goggoisuudhaan guyyaa lammaffaa sitti deebi'amee namni hedduun irratti wareegamuun guyyaa sadaffaa nu bishaan ergatee bakka takka taa'u dhuftee nu marsitee dhukaas nutti baname. Inni guyyaa kana dhukaasan keessallee gar tokko erga bahee booda bakka takkatti marsuudhaan isaa fi namni tokko waliin wareegaman. Guyyaa san nama haga ammaa na gaafatan tokko
darajjee nama jedhamu tokko ijoollee shawaati. Barsiisaa Jimmaa ture. Nuti achi keessatti nutti dhufe guddateetu koree zoonii kibbaa erga goonee booda barreessaa Guutamaa ture waliin osoo jirru lola san jalqabarratti gaafa guyyaa Guutamaan du'u rasaasni sammuu tanarra bu'ee achitti du'e. Nama tokkos Tamasgeen namni jiru naannuma sanitti baruma san anaa wajjin osoo jiru an dhukkubsadhee osoo tajaajila naa kennaa jiru dhufee diinni nu marse kaanes ossoone anatti aanes osso'aa jira ani isa duraan deema. Rasaasni lamaan itti dhufe kanatti dhufe lama dhufaatee na bira ani rabbi na baase inni natti aanee deemaa isa mataa dhoyte. Amma marsiitan keessaa baasu allaafaadha gangaladheetan allayyaa takka bu'ee rabbi na baase inni sun akkasitti wareegama. Namoonni gaa akkasii kun hundi hanga ammaa ka warri isaanii bakka jiru dhabe Tamasgeen kana inni naannoo Ambootti nama dhalate dhiyoo tanallee kunoo intala isaatu karaa Kanaadaa kana jira wanni Kanaadaa jira jedhanii na gaafataa turaniin himaa ture. Nama lafeen isaanii gammoojjii keessatti barattu si of taate barnoota si of taate hayyummaa si of taate warra akkasiisan hundaa qabsoo tanaaf of kenne. Kanneen ammoo gaara keessa deemaa baanii har'a Itoophiyaatti nu galchuu barbaadan hafnaan jechuuf hin jedhe. Bara 1996 Elemoo Waaree naannoo Baalee laga Dhaaree lafa jaamtu lafa tiiniidhaan beekamtu takka keessatti lolli hamaan itti ta'uun bara 1996 yeroo wayyaaneen duula badii balleessii nu baafte. Namni tiiniidhaan ji'a 3 jiraate tiinii san keessatti marfamuudhaan lolli itti ta'e. Nama sandura marraa 9 rasaasni qaama isaa seenee bee adda bilisummaa Oromoo badhaasa kenniteef tokkoffaa ta'uudhaan qaamni isaa kun cinaachisaa mataansaa harkisaa miillisaa bakki rasaasni hin dhabin hin cabsin hin jiru cabeetuma fayya akka nasiibaa gaa namni dhaawameef waan du'u dhaawameetuma fayya sanaan nama badhaasa harkateetu akkasitti boodarragaa wareegame. Bara 1998 Daddafaa Elemoo nama hoggaa lolli dhufe kophee baafatee qullaa fiigu. Ijoollee baadiyyaa keessaa dhaabni fuudhee guddise. Guddatee hayyuu ta'ee miseensa gumii sabatti kora sabaa tattamarratti filame. Somaalee keessatti makiinaa inni deemuun Somaaliin eeggattee hatiidhaan baasu kan dhoytee daaraa isa goote. Kan biraa jaallaan bara 1993 onaa naannoo Booranaa keessatti yeroo nuti ajaja godina Bahaatti nutti kenname anaa fi kumsaan gara godina Bahaa deemnu isaan gara biyya keessatti ol argine naannoo Moyyaalee kanaan hoggaa ol dabran lollitti ta'e Ali Garoo jedhama. Eenyuunni nama akkami Boorana keessatti Booranni Adam Bula gosaan deema. Nama gosummatti namanne isaan kana hundaa nurraa qabee danda'ee qabsoo Oromoo kaayotti amanee tokkummaa sabatti amanee uummata isaanii dammaysuudhaan bulchiinsa ture mootummaa Dargii keessatti naannoo Moyyaalee kanatti san keessaa bahee dhaaba kanatti makamee qooda kennaa ture. Ali Garoon erga inni du'ee diigamumaa siyaasaa fi rakkoo achi keessatti dhalattee inni keessaa dabruudhaatti bu'uura nuti ta'e jennee hedduun keenya anaannaa turre nama akkasii goota akkasiiti Ali Garoon. Akkana gaa jaallan isinitti dheeradhee waa'een kuni wantin kaasuuf namni halkan bofa arge guyyaa teephaan guyyaa halkan bofa guyyaa teephaa arge halkan teephaa dheessaa jedhan. Nuti wantin kana juufi har'a guyyaan guyyaa goototaati qabxii lammaffaa sanitti dhufuufan xiqqoo waa isinii jee bira kutuu barbaada dhiifa manaa godhaa isinitti dheeradhu. Har'a jaallan dila kana bilisummaa fudhamne namoonni kun hoggaa akkasitti dhuman bilisummaa Oromiyaa
Democratic Republic taate ijaarranne alaabaa teenya jalatti of agarraa ibiddatti wal oofne lafarraa wal fixabaani hogganni yeroo sanii nuti boroosota ofitti ja'a ofiin ja'an nama wajjin takkaa deemanii lolanii nama ibiddatti dhumu kanaa hun agarre makiinan seenanii makiinan ba'uu yoo taate malee leencoodhaanii fi warra akka diimaa kun har'ammoo nuti boroositoota qabsoon Oromoo dadhabde kanaafuu Itoophiyaatti wajjin saboota wajjin waa goona wanni kana goonuuf boroo bilisoomsannellee saboonni hundinuu nutti bobbahaa nagayaan harkannu jedhan sa Oromoo ollaa hamiitu naannoo isaa tiffachuu hin dandeenye tuffii habashaan Oromoo qabu Oromotti mul'isuuni hagam takka Oromoo kana tuffatan Oromoo Harargeetu Ogaadenii fi Isaachitti ol deemtu anniyyaatu ofirraan dhoowwinemu itu saboota ofirraan dhoorgine Baaletu Ogaaden achiin ol deemu ofirraan dhoorgine dangaa isaa Oromoon bilisoomte isaan sunii wajjin yoo barbaadan nagaa lola barbaadan lolaan ofirraa dhoorguu hin dandeenye eenyu kan isaan nurraa sodaatan sun Oromoon bilisoomteeti shawaan habashaa jeeyyamteemtu walloo fi shawaan ofirraa dhoorguu hin dandeenye Wallaggaatu Benishangulii fi uummata naannoo xixiqqaasan ofirraa dhoorguu hin dandeenye isaantu rakkoo uummata Oromootti ta'a Gujiitu Geedoo fi Darasaa ofirraa dhoorguu hin dandeenye Yoda nagaa waliin buluu nagaan buluu baatan ofirraa dhoorguu hin dandeenye Booranaatu ofirraa dhoorguu hin dandeenye ollaasaa waan jiru kun Oromoo tuffachuudha jaarsa tokko mammaa keekki jedhe tulaa duubee jedhanii ni malee jaarsi kun naannoo Baaleetti innis lola wanti ture ni mammaake tulaa miti lakke ni mammaake lolatti kireetu raasaa keessa kaampii tolfattee loltii kaampii sanitti sagli takkaan itti haqan boqqolloo takka keessatti deeman isaan amma boqqolloo keessa ta'anii ishii kaampii baatee as deemtu eegan horiyaatti dhufan hoggaa ishiin itti dhiyaattee dhukaasatti banne keessaa hoggaa lafaan dhadhaan baqattee of tuba deebiti ammas ni deebiti of tuba deebiti maaltu deebisa intala takkaatu lolchiiftuudha itti ililcha hoggaa tana marsaa sadaffaatti dhufte abbaan kiyyaa bade jedhe seexanni waan jee dhageessanii jeen niitiin qayyattee galgalaan qarreerra deddeemu laqa afaan qarreerra deddeemu tuffii seexanaa moo abdii qaalluu jeen niitiin tun amma tuffii rasaasa kennaa moo tuffii moo abdii nama isaanii ka isaan duuba jiruuf akkanatti jara kan nutti addeemte meetan irratti ilaala akka rasaasni ishiin hin dhoowwanne ilaalaa jedhitti gallakkise rasaasni takka inni rasaasa achi darbu lafan buusu intalachi duubaa ulee mirsiitu duraan dhalaa jedhi isee mataa keessa dhoowwannan hin baqate achi asitti hin deebine akkasanii tuffii seexanaa moo abdii qaalluu jedhe tuffii Oromoo moo abdii habashaati kaleen cunfaan Oromoon daangaan tiffattu nuun jaan dhiiroo ani daangaa Oromoorra dhaabbadhee dhiiga ilmaan Oromoorra dhaabbatee warreeni boroo Itoophiyummaadhaan achitti galanii ayyaana gootota keenya yaadachuu hin dandeenye gootota Itoophiyaa taate malee ha Oromoo du'e maqaan isaan jiru ha Itoophiyaa du'e malee maaliif maqaa Itoophiyaatiin dhayina nuti Itoophiyaa ofiin jenna kanaaf kuni salphina Oromoon kana ka fudhattullee natti hin fakkaatu garuu isaan maqaa kana fudhatanii waan kaaniif nuti sammuu namaa ta'uu hin dandeenye wanni ammana kanaa dhaamu ilmaan Oromoo hundaa dhaamu garuu kincuu nuti isaan Itoophiyaa jaanii haa deeman yoo ummanni sun isaan bira dhaabbatee ka deemanii dhaqanii waa argatan taate haa deeman nuti hojii hojjetu malee nama arrabsuu paltok irratti bahanii kun akkasii kun sar'i ani barbaachisaa natti hin fakkaatu hojjannee hojiin garsiisuu dhaabni immoo ejjannaa isaa barreessee mismaan mesmeediyaa garaagaraatiin beeksisuu saniin ala wanni godhu takkalleen hin jirtu arrabsuu fi wal balaaleffatuu itti dhiisa
khadina bala le fanno isan khara isan basu adiyam khara jar kisani hagon ammonuti tiga ilman oromo san oromo ta khanduman khaduran do amani fi khamilik miliona shan miliona khudan kaisa shan fit'e shan ham biselle ni adan gotan nuti adan kana unta sanimo Ethiopia ma yaadachuu dandeenyu Oromummaa yaadachuu dandeenya Oromiyaa irratti yaadachuu dandeenya kana nu beeka fayyaata galatooma
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadha. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa gaariitti.